Barbaajataa bara 2018 qofa lammiileen paaspoortii argatan miiliyoonota qabxii 6 ta'uun ibsame. Ajandaalee marii biyyaalessaa keessaa dhimmi dirree dhawaa fi magaalaa Finfinnee ammas ajandaa ijoo ta'uun ibsame. Baajatni mootummaa guddaan itti qabamee akka piroojeektii guddaatti bu'aa gaarii buusa jaamuun mariin kan jalqabame marii biyyaalessaa Itoophiyaa Tigraay dhalatti yeroo ammaan tana naannolee fi bulchiinsa magaalota garaagaraa irraa walitti ba'an hirmaattonni 4,000 ol magaalaa Finfinnee hoteela Iskaadaayititti guyyaa boruu ifatti marii jalqabuudhaaf yeroo ammaan tana jiraachuun ibsame. Bulchiinsi mootummaa naannoo Tigraay kan bilisummaa uummata Tigraay daawwatu ja'amu irra deebi'ee caaseffama adeemsa marii biyyaalessaa Itoophiyaa taasifamaa jiru komachuudhaan qabsoo karaa hidhannoo baasaa jechuudhaan lammiin isaa hidhannoo qofatoo beeksise. Daawwattoota hordoftoota Lammii Miidiyaa kanneen amma isin dhageessifne hangafatoota Lammii Miidiyaati amma bal'inaan guutuu tapha. Ajandaalee marii biyyaalessaa keessaa dhimmi dirree dhawaa fi magaalaa Finfinnee ammas ajandaa ijoo ta'uun ibsame. Baajatni mootummaa guddaan itti qabamee akka piroojeektii guddaatti bu'aa gaarii buusa jaamuun mariin kan jalqabame marii biyyaalessaa Itoophiyaa Tigraay dhalatti yeroo ammaan tana naannolee fi bulchiinsa magaalota garaagaraa irraa walitti ba'an hirmaattonni 4,000 ol magaalaa Finfinnee hoteela Iskaadaayititti guyyaa boruu ifatti marii jalqabuudhaaf yeroo ammaan tana ibsame. Haa ta'u malee ajandaaleen ijoo 8 koomishiniin marii biyyaalessaatti dhiyaasan keessa kanneen wal duraa duubaan dhiyeessan sadeessaa fi afuraffaa jechuudhaan kanneen dhiyatan dhimma magaalaa Dirree Dhawaa fi Finfinnee ta'uun ibsameeti jira. Dhimmi magaalaa Dirree Dhawaatii fi Finfinneedha dhimma ijoo koomishinii marii biyyaalessaa ta'uudhaan ilaalameeti jira. Namoonni hedduun osoo mariin kun ifatti hin jalqabin iccitiin sagantaa marii kanaa akka beekaniif kan gaafatan hoggaa ta'u magaalaa Finfinnee shaggar waliin ta'uun akkasumallee magaalaa Dirree Dhawaatii fi naannoo biraa if jalatti hammachuudhaan naannoo taati immoo naannoo hin taatu hajuu irratti marii taasisaa jiraachuun ibsame. Dhimma kanarratti lammiileen Oromoo kanneen magaalaa Dirree Dhawaatii fi magaalaa Hararii fi kutaalee naannolee biraa adda addaa dhufan dhimma magaalaa Dirree Dhawaatii fi magaalaa Finfinnee irratti ejjennoo gaarii qabaatan illee mootummaan federaalaa magaalaan Finfinnee fi Dirree Dhawaa akka naannoo if dandeessuuf yaada dhiyeessee jiraachuun ibsame. Yaada kana immoo koomishinii marii biyyaalessaa irratti mari'achaa jiraachuun ifame. Ta'ullee yaada kanarratti namoonni siyaasaa fi hawaasni bal'aan Oromoo akka irratti waliif hin galle dubbatameeti jira. Gama biraatiin dhimmi magaalaa Moyaalee ajandaa ijoo lammaffaa marii biyyaalessaa kana jalatti kan hammatame yoo ta'u sodaan magaalaa tanaa gara naannoo Somaalee jalatti galfamamoo gara naannoo Oromiyaatti cite kan jiru ta'uun ibsame. Yeroo filannoo waliigalaa marsaa 7ffaan taasifamtu gartokkeen magaalaa Moyaalee bakka buutota naannoo Somaaleetiin akka filatamaniif boordiin biyyaalessaa maqaa Somaaleetiin kaardii filannoo magaalaa saniif hiruun yadatama. Dhimmoota Finfinnee Dirree Dhawaa akkasumas magaalaa Moyaalee yeroo baay'ee dhimmoota wal falmisiisoo ta'an kanneen akka seenaatti kaartaa ergama lafaatiinis naannoo Oromiyaa jalatti hammatamu ta'ullee yeroo ammaa tana mootummaan federaalaa dhimma magaalaa Finfinnee fi Dirree Dhawaatti faayidaa addaa naannoo Oromiyaa magaalaa Finfinnee irraa argatu sun ta'in faayidaa waloo sabaaf sablammoonni magaalaa Finfinnee irraa argatu jechuudhaan yaada isaa koomishinii marii biyyaalessaatiin gahee jiraachuun ibsame. Mootummaan naannoo Oromiyaa ajandaalee fi dhimma magaalota kanneen akkamiin akka mari'atus hin ibsamne. Haa ta'u malee xiinxaltoonni siyaasaa tokko tokko akka jedhanitti afaan Oromoo addatti afaan hojii magaalaa Dirree Dhawaa fi magaalaa Finfinnee ta'uu qaba jennee kanneen falmanis jiraachuun ibsame. Walumagalatti dhimmoota kunneen ajandaalee sadarkaa olaanaatti wal falmisoo ta'an konferensii marii biyyaalessaa guyyaa boruu jalqabduun dhimma wal falmisiisaa fi marii gadi fagoo barbaadu ta'uun ibsame. Dhimma magaalaa Dirree Dhawaatii fi magaalaa Finfinnee Moyaalee ilaalchisee waan koomishinii marii biyyaalessaa irra gahe karaa Lammii Miidiyaatiin odeeffannoo itti aantuun kan isin biraan geenyu ta'a. Amma gamanumaan gara odeeffannoo teenyatti aanuutti isin dabarsina. ስምምነት በተደጋጋሚ ፈሪሱ እዩ ካብ ዝፈርሱን ጸንሐ Bulchiinsi mootummaa naannoo Tigraay kan adda bilisummaa uummata Tigraay abootu ja'amu irra deebi'ee caaseffama adeemsa marii biyyaalessaa Itoophiyaa taasifamaa jiru komachuudhaan qabsoo karaa hidhannoo qofaatu nu baasaa jechuudhaan filannoon isaa ammas filannoo hidhannoo qofa ta'uu beeksise. Ibsa kaleessa biiroon dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Tigraay beeksisen bulchiinsi naannichaa adeemsa marii biyyaalessaa kanarratti akka hirmaanne erga beeksisen booda waltajjiin tun dhimmoota bu'uuraa uummata Tigraay mudachaa jiran furuu hin dandeessu jechuudhaan dhimmi uummata Tigraay barbaachisaa ta'e qabsoo hidhannoo qofa ta'uu beeksisan. Biiroon bulchiinsa mootummaa naannoo Tigraay akka ibsetti dhimmi marii biyyaalessaa jaamuu fi mariin nagaa mootummaa federaalaa biratti fudhatama kan hin qabne ta'uu beeksisuudhaan mootummaan federaalaa ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmediin dursamu waliigaltee nagaa Piriitooriyaa cabsee keewwata ijootaan hojiirra oolchuu hin dandeenye jechuudhaan waraana sadaasa bara 2022 akka dhaabbatuuf waliigaltee nagaa Piriitooriyaatiin waraanni akka dhaabbatu waliigalteen mallatteeffamullee uummanni Tigraay waliigaltee sanirraa faayidaa tokkollee akka hin argatinii fi mootummaan federaalaa wa'ada waliigaltee sanii cabsee jiraachuu beeksisan. Siyaasaaf wabiin nageenyaa mudachaa jiru keessatti uummanni Tigraay hidhatee ittisuu qofaaf furmaataa jechuun ibsan.
uummanni Tigraay waliigaltee Piriitooriyaa daangaa naannichaa duratti deebisuu, humnoota Tigraay deebisanii hidhachiisuu, baqattoota gara qe'ee isaaniitti deebisuu fi hojii deebisanii ijaaruu irratti xiyyeeffachuu akka qabus biiroon dhimmoota kominikeeshinii Tigraay gabaase. Akka ibsa biiroo kanatti mootummaan federaalaa waliigaltee Piriitooriyaa hojiirra oolchuu irraa oggura biraa dhukkaasaa fi haleellaa diroonii adda addaa raawwachuudhaan dugugga sanyii Tigraay irratti labsee jechuudhaan himatte. Ibsa dabalataa mootummaan federaalaa Tigraay dhaabbilee biyyaalessaa irraa qoqqooduudhaan naannicha dhimmoota federaalaa keessatti bakka bu'iinsa ta'ee hirmaannaa akka hin qabne taasisee jechuun himatan. Komishinii marii biyyaalessaa laalchisee biirichi adeemsa waltajjii marii ni fakkeessa malee waltajjii marii jaamtu soba ta'uu ibsan. Dabalataanis namoonni afaan Tigriffaa dubbatan kan marii kanarratti hirmaachaa jiran miseensota yookaan dargaggoota paartii badhaadhinaa ta'anii malee akka buutota uummataa yookaan mootummaa Tigraay ta'anii miti jechuudhaan dhalattoota Tigraay kanneen marii biyyaalessaa kanarratti hirmaatanis qeeqetti jira. Ibsa kana kan dhiyaate erga komishinii marii biyyaalessaa qophii marii biyyaalessaa fuulduraatiif mata duree ajandaawwan marii adda baasuun ibsa kanneen booda kan ibsame yoggaa ta'u komishinii marii biyyaalessaa adeemsi kun hirmaachisaa wal baateetti ibsati jira. Komishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa manni marii bakka bu'oota uummataatiin muddee bara 2020 takka keessa wal dhabbii siyaasaa Itoophiyaa keessatti yeroo dheeraaf ture furuudhaaf marii biyyaalessaa hirmaachisaa jedhamuun kan hundeeffame hoggaa ta'u hundeeffama isaarraa jalqabe adeemsi kun hirmaachisummaa fudhatamaa fi hirmaannaa qooda fudhattoota ijoo irratti irra deddeebi'iin komatamaa tureeti jira. Hojii komishinii keessatti gufuuwwan Tigraay ilaalchisee turan jalqaba irratti mul'atanii kan jiran hoggaa ta'u onkololeessa bara 2024 keessa komishiniin kun dhimma dursa kennuufii qabu naannoo Tigraay keessatti fudhatama qaban osoo hin fudhatin dhimmoota biroo irratti mari'achuun ammas qeeqa kaasee jira. Bara baajataa 2018 qofa keessatti lammiileen paaspoortii baafatan miliyoona takka qabxii 6 ta'uun ibsame. Tajaajilli immigireeshinii fi lammummaa Itoophiyaa bara baajataa 2018 kana keessa qofa lammiileen paaspoortii fudhatan miliyoona takka qabxii 6 ol ta'uun ibsame. Akkasumas galiin kanarraa argame birrii biiliyoona 42 qabxii 7 walitti qabamee jiraachuu beeksise. Dhaabbanni kun gabaasa raawwii hojii bara baajataa 2018 irratti mari'achuun akka ibsetti bara baajataa kana keessa paaspoortii miliyoona takka qabxii 6 ol, viizaa miliyoona takkaa fi 46,000 fi 286 akkasumallee ragaa dhaloota Itoophiyaa 32 fi 952 fayyama jireenyaa yeroo fi dhaabbata 21,163 kennuun karoora isaa milkeessuu ibse. Dhaabbanni kun galii tajaajila paaspoortii viizaa ragaa dhaloota Itoophiyaatiif tajaajiloota biroo irraa birrii biiliyoona 42 qabxii 7 walitti qabuudhaan galii olaanaa galmeessuu jiraachuu beeksise. Akkasumallee imaltoota biyya keessaatii fi biyya alaa lammiilee miliyoona 7 qabxii 2 ol ta'an daangaa qilleensaatii fi lafa irratti tajaajiluudhaan galmee siivilii fi dhalootaaf taatiiwwan biroo miliyoona 6 ol galmeessee jiraachuu ibse. Gama seera kabachiisuutiin immoo lammiilee biyya alaa 433 fi lammiilee Itoophiyaa 4,450 sanada sobaa fayyadamuudhaan seera cabsan to'annaa jala oolchuudhaan namoota dhuunfaa 20 akka daldala seeraan alaa waliin wal qabate seeraan gaafatamuu isaaniitis ibse. Kana malees namoota 174 paaspoortii hatattamaa karaa seera alaatiin guutanii dhiyeessan irratti tarkaanfiin fudhatamuu fi manneen hojii 24 cufamuu dhaabbanni kun beeksisee jira.